Icciitii milkaa'inaa ni barbaaddu. Icciitii milkaa'inaa ni barbaadda taanaan dhageeffadhu waan asiin jedhu kana. Tokkoffaa irratti dhugumaan milkaa'uu yoo barbaadde yookaan ammoo du'aayii kadhattee yoo milkaa'uu barbaadde tokkoffaa garaa kee qulqulluu godhi. Wallaahi dhugaa isin hima kun icciitii dhuunfati. Waan ittiin milkoofne ittiin agarreedha. Tokkoffaa rabbii kee abdatuudha. Rabbii keetitti amanuudha. Rabbii kee waan kadhattu san yoo makiinallee taate, yoo xiyyaarallee taate, yoo agartee rakkoo keettillee itti himatuu barbaadde, dhibbaan dhibbatti rabbi waan san naa godha jedhii deemi. Wallaahi billaahi tallaahi kunoo dhugaan wallaahi jedhee isinii kakadha. Waan san du'aayin sun hatamtamatti yeroo ati barbaaddetti sii deebiti. Du'aayin tun du'aayii rabbiin biraa kallattiidhaan sii dhuftuu jechuudha. Maaliifii yeroo hedduu namoonni du'aayii kadhatanii rakkoo ofii rabbitti himatanii du'aayin sun naan deebine du'aayin kadhaan kadhadhe ammaa naa deebiti bor naa deebiti. Tokkoffaa garaa kee qulqulleessi. Garaa kee qulqulluu godhii waan kadhatuu hedduu san odoo shakkii yookaan rabbi naa tolchaa yookaan naan tolchuu osoo hin taane dhibbaan dhibbatti rabbii waan san naa godha jettee itti amantee itti deemuu qabda du'aayii san jechuudha. Fakkeenya qabeenya barbaadda. Makiinaa bitachuu barbaadda. Waan barbaadde san wallaahi billaahi ani makiinaa ni bita jedhi itti murteessiitti deemu. Wallaahi billaahi ani manallee ni ijaara inshaallah bi'iznillah jedhi itti deemi. Ati milkaawaadha. Makiinas ni bitatta, manas ni bitatta. Garuu wanti sirraa eegamu rabbii kee qofa amanuudha. Rabbii kee amante taanaan milkaawaadha. Atuu milkaawaadha. Sodaa rabbii qabaachuudha. Kanaan alatti waan biraatiif yaadda'uu hin qabdu. In argadhu jettee yaadda'uu hin qabdu. Waan tokko isinitti himuu barbaade ilma namaa kana jechuudha. Ajandaa hin barbaadina. Ajandaa hin soqina. Amma mee keessattuu ijoollee haadha faaxeetii fi makii irratti maaliif ajandaa taatu? Haadha faaxee fi makii irratti maaliif ajandaa taatu? Maal isin goote ijoolleen kun? Jireenya ofii jiraataa jiran, gammachuu ofii ibsataa jiran, waan barbaadan yoo ta'an wanti isin galche maaltu jira? Jireenya namaa keessa maa galtan? Jireenya keessattuu jaarsaaf jaartii keessa maa galta? Rabbi si dhiisaa jireenya kee keessa akka rabbi galuu barbaadda? Rabbii kee hin sodaattu? Jireenya kee bultii namaa keessa yoo galtu jireenya kee keessa akka galte beektaa rabbiin biratti? Ati jireenya namaa fashaleessuu yoo barbaaddu rabbiin akka jireenya kee fashaleessuu barbaadu beektaa? Kana amantaa? Makiin maal taate? Makiin maal taate? Mucayyoo cimtuu, mucayyoo sabboontuu Oromoodhaaf wanni isiin hin taane hin jirtu. Boochellee jirti, boocheerti. Boochee waan meeqa taateerti? Sagalee Oromoof taateerti. Maal isin irraa taate? Haati faaxee hoo maal isin goote? Miskiina rabbi haa jiraattu. Bakka feete haa jiraattu, akka feete haa taatu. Maaltu isin gahe? Wanti isin gahe jira. Maaltu isin gahe? Ka itti gaafatamu isiidha. Ka wajji qabrii galu isiidha. Ka ammoo agartee waan barbaadde ta'u isiidha. Isin hin galchu. Maaliif gabaabbina isiitii fi gabaabbina makiitii fi dullummaa haadha faaxeetiin arrabsitan? Maalin isin geetteme? Mucayyoon tun akka barbaadde yoo taate maal isin geette? Gammachuu hiriyaa isiitii gammadaa jirti. Please irraa dhaabadha. Please wanni kun isin hin ceesisu. Isin yeroo kana jechuudha. Isi